Sikidam. Yamzi ko. Inuma bala bute. Makina dodolatu bale bu. Batayes. Amma jiru kam nare. Ya? Bro. Ini sabu. Ini wala let me show you. Kul de wala sabu. Ani silki shi kenna. Mudi ka Injalan jata. Silki shi qaba dhugaa silki shi ani pe wannaadhaa fi dalagaa wayiif si barbaade silkii kee jedhee irraa fuudha. Ne company me silki ya antini guys account ya si. And by the way account maati boda ishiitu si barbaachisa amma pe. Normal listen normal argarta mat. Normal jirta maati. Annatti antini ta ajra si gale lam you give me like for minute. Deika free na kiran. Wannaadha ka akka masmara wayiitu si dhufe mi? Yes. Puzzle si dhufe? Yeah. Puzzle keessa galchi daqiiqaa afuriin booda hin dhufa puzzle keessa galchi wannaasa. Akka geemii wayiiti bari ishii galchi. Hamzi boy. Mano boy siapa? Duga boy. Boy banatin. Duga siba. Boy chan. Sabu. Abu nama rate duga rabi. Imagine live retani sabi live retani. Boleh dia ulan ni ber. Kisman. No jala walin jalatan amma ibsisha anu ma'arsuf kana gudara male walin jalatan. Listen baba, listen. Ni mucafu na jalata mucafu. Ba abo baka. Koi Hamza taraga gis metawin ta intis. Ilpa, let me tell you something. Sit time Huawei. Anak kasi jarak duganin bet sigale because nam to garaw sigala to garan kesitim. Isum ya kal. Selezi cikin ta maybe jala shiti Huawei guda minam jedani mai yan ne ma fakkana tan ke library. Akkan sa guganin de. Ta lalika amma ka animal beka yaw. Nama arsu villeta udan da ambeka garu. Namo walin jala tan yibar muji kabatan male andambo ko bugaja. Keessa namaan beektu garuu waa sitti mu'ani jechuudha na dhagaye. Amma laal ishiin tee ta'uullee dandeetti kan nama biraas ta'uu dandeetti. Of amansiisuu dura ka qabdu kan nama biraas ta'uu dandeetti. Gaafa kiyya ta'uu dandeette kan ofii godhadhaa kan namaa gaafa taate immoo ishiif wanta gaarii yaadaa si galee wanta bareedaa yaada jettee. Armareetii isaa walii aartee biraa buutee hinnaani. Feeling si ego fitir gachuri. Yo am bakka sanit ergadhe itseene inni dara waan akka ishiin isaan wal dhabdun barbaadu. Daran waa wayi itti yaada bakka ishiin barbaaddeerti minaamin. Ati jaalala dhugaas si qabe amma. Ani dhiisana si galee. Amma garuu ati akkana wannaan jedhini laalika. Dhiirri fiilingii isaa laalika. Dhiirri dhibee isaa peenii isaa Okfatee akka peenii hin qabne ta'eet nama haasawwan na ta'eef akkana gaafa si argite dhalaan gadi si qabdi. Si galee kuni dhiira moo akkanatti kan wannaa qoftanii kan hin jenne siin jetti. Si galee. Bir even isilsilaa wannoo ta'e. Bir Hasan Saabii de Turkiin ichaa daffaan. Ati akkan boonye naatin. Tej bukoo sawyee maali okkote. Akkan boonye. Wari ande. Waan si garramu. Ish. Waan si garramu. Waan si garramu osoo jarri nikaa walirraa qabaatanii osoo wal fuudhanii jaalala keessa jiraatanii kan dhugaa qalbatii walittuu godhatanii jiraatanii ani jaalalli isirraa naqamullee hin dhabsa ture si galee as bahee miidiyaa irratti dubbatu. Garuu walirraa hin qaban. Si galeeni.
Amma akkasitti walirraa qabanii qabu. Warri naangetallee jarri waliin jaalatanii sigaleen osoo wal jaalatan jeequu saaboo. Umbisha. Wali akkan jaalanne akkamiin beekteedha ati bara amma. Lamin. Akkamiin beekte akka waliin jaalan. Un qabarree isillee singiliidha. Ani maakii takkaatalaa ture bara. Singilii yoo taate kan wal jaalachuu dee maal taate singilii ta'anii wal jaalatanii achi booda wal fuudhanii. Innillee jaalachuu anillee jaalachuu dhukkulii maftii qabna. In jaalatinii miti bara. Kalee gaafadhee ture asirratti. Kalee gaafadhee ture. Maatii jaalattaanii saayibaa jedheen. Yoo inni jaalachaa na ibse ani maal godhe irraa galaa saayibii. Rabbii jaalachina qabsiisetti barbaada deemee saaboo. Si galanii. Rabbi maal godhe reessu sumatu wannaa jaalate miti. Osoo wal jaalatanii sira haganan ta'an qaatanii kaa wal hidhatanii wal fuudhan. Allah amma barkee kuni bakka tokko illee hin taane yookaan boocheen boonyee yookaan immoo keessatti bu'aara keessa bu'aa jira nama daa'e onni. Dabali saban ta'e boo. Onni nama. Miti boocheen illee boonyee. Boocheen illee boonyee yookaan immoo ani ajaa'ibu manatti ta'e bardugaa kee kun. Qoftanni jedhii hin jettu booyii hin boochu. Sii kana caala. Qoftanni jedhii dhiira. Ishiin jedhi laali. Qoftarri jedhi. Ndezi. Dhiira akka keetii kana ante dhalaan baraasa maal taate abbee. Qoftarri malee nama biraan ta'uu guys tubii jaani akka naasii mucaan biraa keessa raas ilaalaa jaani saaboo. Adaraa jaalala. Qoftanni jedhii. Dhiiraa miti ante. Warri na aarsaa rumaanni warri na aarsuu inni beektaa? Warra jiraan immoojii jaalaa arguuf. Intini ምንድነው ለምንድነው የምትደርጉ bata iyyeessa kuniif kaa balaan buute bannaatiin tola baale. Sabani building ante giftiin naa kenname wallahi yaa jaalalti tun taate ante sabani samal tuwiin jaani bira dhaqa guys tuwiin qoftanni jedhi kaamaaloo hamzi. Numbusako wayo. Ani giftiin naa kenname ani fuudhuuf deema. Imagine maal haasayaa jirteetti yaaddameeratti maal haasaa jirteetti yaadda jedha nama. Laalika xalaani haasaa yoo argatte wanna baay'ee haasa'uu dandeetti. Wannan taane haasa'uu. Haasaran miidhi waan nageenyaati moo waa wayii injiraami waa haala jireenyaa minaamin. Potolikaa. Waa jaalala. Potolikaa haasa'u amma jaalala haasa'u yoona siin jedhati marzii dhuguu dandeettaa uffannisuu dandeetta kanaafuu poolitikaa haasa'aa jiru siin jedha. Ati qoftanni jedhi bannaati ምንድነው wallahi abo mucaan kun ችግር አለበት laali akkana jedhi kolfaatti haasaarti siqataa jirti waan hin taane jedhee gammachiisaa jira jechaan sobaa jira jecha bani sabane follow back malee ati ችግሪ in the building seven what is the hell are you doing why oh my goodness la ilaha illa muhammad rasulullah sabr Nabatu. Kuni jaalala moo maggaanya? Maaki bicha. Ittergin maaki ittergin. Ani amma laal ibsi shaafis ergee duratti akka wanna walta tolaan labdan hin beekne anatu jiddurra nyaata. Ani yeroo sana nu baashee naqabee ture malee maal haasaartu manaan ta'e. It's fine. Waa'ee jaalala kiyyaan haasaartu waan ta'e it's fine boo. Don't worry. Just normal. Ta'u hin galfante hidhaa qaba. ችግር አለብኝ እኮ ani sinin araarsaati galchi. Ani ittima jaalalti guyyaa takkaan maannoo akkanumaan argiteen an ta'u jechuu hin dandeettu. Jaalalti ka dubartii sanuu ka dhalaa erga yeroon booda taradda hin jedhaan mucaan kun biyya ormaa jira. Ani si jaalachuu wayim dammootun iyyuu ani si jaalachuun wayim dammootun iyyuu jaala kee isiif ibsuu rakkina yoo ta'e boo suni saaba si galee
Ay kaane amma nama dhageettutu jira argitee tigalee amma ani waa yoona siin jedhu ati si jaallatee jaalalti tun nan dhageettu ishii garuu gaafa hin jedheen waa jedheen na dhaga'uu dandeetti hamsi miti tigalee naa millar ani keessaan barsiyaa hin jedhe ati amma sooshaal miidiyaa irratti akkanatti aga ta'u ani siyaa fixu keessaan si janus danda'a waan dhumatu miti ibsaan saabii maan nan jedhe beekaasin akka arganne beekaa jaaladhuu naan jedhe saayiboo akka arganne beekaa jaaladhuu naan jedhe saayibii goos goonoon maan inni argatee argatee jira hamsi faamilii maa isii yaa barbaade faamilii anna qeer warra ergadha jarsuma deebi'e ammallee badruu itti deebi'eera itti deebi'eera Ante qoftanni jadi maaloo rabbi sodaattu yoo jira gurraacha garaa garbaa gurraacha qixxee dhibbaa maaloo jaarsolee sitti baasnu qoftanni jedhi nu arrabsisiiste bukoo maal nu arrabsisiista qas jedhi qoftan shaamisiin qabdu shaamisiin uffadhu gadi warra saahiba warra hin sobdamu kan waa jaalatan anjoo kana waa jedhimee saahiba ittiin himee waa jaalaa yoon beekinaa galuuf isaa mucaan akkanaan baraatee bannaataa jiru maraatee jira mucaanii sammuu saayyuu dhabee jira mucaa kana duraan ani akkanatti miti ka beeku dhugaa nafa keessaa bahe luqqa'ee qittoon irra deemaa jirti qittaa'ee ishiif jecha jiruurraa bahe rakkate bariitee saahiba Edo surra finna kun jaalala akkana gochaa jira mana barumsaa deeme mata kuma mara chalku mana barumsaa barachuu hin dandeenyu rifeensi saayyuu irraa ciccitee dhume gubatee jira kun amma akkana yoo ilaaltan bari nama fakkaata namaa miti bari ishii erga jaalatte booda dhuguma jirtu sitti hima hin argitu jaalachuun baxaan itti ulfaataa si Ogaa didam shanii dulloon. Maatii jaalachuun naan hin madaalu moo maa inni? What's going on? Ishiin naan hin madaaltu? Moo alatu ishiin hin madaalle saabu? Ilmi dhiira saabu. Jaalalli gurraacha adii diimaa wallaala beekaan jettu saabu. Si qabdennaa si qabdu. Ekkoo ilmi dhiira kana barbaada hamsi. Ilmi dhiira kanasi kana barbaada. Ilmi dhiira ta'uu qabda ante qoftanni jedhime. Dhiira ta'uu qabda. Qoftanni jedhime. Exactly. Araqee dhugaa dhiirri faantaa miti. Qoftan. Imagine gaafa maakii dheshina jettee sargii. Gaddoonne hoo. Isa yaaduuf kaalaali dura qoftanni jechuu qabda. Qaara gara gaddoonne hoo. Naamin gaafa jedhu. Isa dura qoftanni jechuu qabda. Qoftanni jedhee. Inta sinufoone hoo. Minaamin jaarree saabii. Maraate amma laala warri garuu dhuguma jaalatteeti jettani mucaa kana akkana maraatee karaarra deemaa odoo argitan ijoolleen akkas jettan simuu maraatanii jiru. Nama maraatee irrii nama maraanne addaan baatanii. Mashaallah. Laala argitee boobaa dubbachuun jalqabde abbee eebate. Asaaba waan fuucharii yaadaadha. Fuuchar. Argaan odoon galchin akkamitti fuucharii yaada bani asaaba. Jijjiirama koo sadii nagalchanii yoo sadii wal bira teennee waa wayii illee taasaa. Waan isi bichaa dubbadha akka isiin bareeddu bichaa nagaa bichaa gaafadhu. Amma bara akkuma nagaa yuun gaafanneef saabii nan hoggaadhaneera. Ibsaarraa bareeddi. Anoo. Qoftanni jedhii bannaa. Mooqaama asirratti fannifatee deema. Qaisaraa bareedina naan bareenneef. What's going on? Ati maali? Ibsarraa bareedinaan ji'a tokko. Anarraa waan maal taatee fakkaate? Akkamitti erga ofiirra jiranii saayibuu? Hadaraa jaalala maakii ibsaan waan kan nama jaalatteef yaada. Fitana si gachiiftaaftee diip na goota saayibuu. Amma dammoo na keessaan jirtu. Hayi. Sun mara gallabbii. Min mara gallabbii. Qoftanni jedhii.
Imagine, listen. Marzi, ate Marzi. Nada. Wayyo. Shittoo kana isii jecha bitadhe by the way.